Dhigeetachaa babeechaaliiti. Kaameraamaaniin Kabiraawwal. Viidiyoo kana utuun eegaliin dura jalqaba laayikii godhaa yoo sabskiraayib hin goone mallattoo diimtuu sana sabskiraayib gochuudhaan eegala. Gaaffiin har'aa kuni gaaffii addaati. Sababni isaa hiriyootuma kiyya naannoo kootti na waliin jiraatan, na waliin oolan, na waliin ashaqan irraa eegalla. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif sheer tolchaa. Peace. Akkam jirta gaaffii har'a si gaafadhu kuni sobuun hin danda'amu, irraa hir'isuu hin danda'amu, alaaxul jettee arabni qaxataa deebisuudha. Dhiira jaallatu tokko ati. Dhiira jaallatu tokko booji'uudhaaf akkamittiin amansiifattame meeta? Dhiiraan jaalala tokko amansiisuudhaaf moo? Nama amansiifte? Nama amansiisa. Maa akkam gootee amansiistame? Akkam gootee amansiiste? Tasgabbiidhaan waan inni jaallatu gochuudhaan. Wanti inni jaallatu no way waan inni jaallatu akkamitti beektaa? Haa ta'u waliin beektanu fuullettoo jaallattaanii namicha kana hin jaallattaanii namicha kana kan kee godhachuu barbaaddaa akkamitti kan kee godhachuu dandeessa? Hin beeku wanta akkasii na mudatee hin beeku. Adaraa sharii Allah Rabbiif Rasuulee na jaalladhettaan immoo argoota. Siin jaalladhe jedhee itti himuu danda'a. Garuu ijoolleen durbaa keenya yeroo baay'ee akka dhiira tokko jaallatamu jaalalirraa qabee gaaffiin gaafatanu maaliif jettee yaadda? Safuu fa'aata waan jedhamu jiru. Safuu wanti jedhamu hin jiru yoo jaallatte miti maal rakkoo qaba? Jechuun akka aadaa keenyaatti dubartiin tokko nama jaallatte ansi jaalladheera jettee himachuu hin dandeessu yeellofti waan ta'eef. Maaliif maal rakkoo qaba? Eegdi. Maal rakkoo qaba? Yoona didiyoo deebiin isaa yoona laayisee hoo jettee yaasabuu dandeessa. Indee argachuuf dirqama waan hin barbaadde hunda argachuun dirqama masil? Waan barbaadan hunda argachuun dirqama jedheen asabaan akka gootiitti. Ati waan hin barbaadde hunda argattee beektaa? Salaamu alaikum. Har'a gaaffii si gaafadhaa baga dhuftee. Gaaffii si gaafadhaa? Gaaffii maaliitiin na dura? Gaaffiidhuma sasalphaa wayitii si gaafadhaa? Anuutii fi uqatiin koo addii kana achi micooti sinne haa ta'u gaa. Gaaffii. Ilaalla meemee waan maraafu ilaalla. Waan salphaa. Waan xinnoo hin ulfaanne wayina gaafatu. Miidiyaa irratti xiqqoo ijoolleen na beekanii waan xinnoo wayi. Wooma safara keessaa na gaafatu. Waqee wanti mirtiin hin barbaanne. Ishee. Ishee. Abbaan diqqaa kun osoo carraa namoota bebbeekamoo wajjin irbaata nyaachuu argatee eenyuun filate yookaan eenyu faana nyaata ture? Nama beekamaa haadhatu carraa irbaata nyaachuu argatee eenyuun filatee wajjin nyaata ture diggaan? Wallaahi ta'e egaa gara fuulduraatti yaadeen sitti hima malee amma wanti hin qopheeffadhe hin jiru. Namoota baay'ee jijjiiru bebbeekamaan kan akka keetii kana jira kan akka doktora jira namoota gurguddaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jiru. Sunaa ta'e isaanii wajjin fayyadu. Eenyu wajjin? Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana. Isaa waliin xaafidaan jechuu barbaaddaa? Carraatu argatte? Carraatu argadde ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin irbaata nyaadhe natti tola. Baay'ee gaariidha. Viidiyoon kun tarii ustaaz Raayyaa bira qaqqabee innaan tarii irbaata wajjin nyaachuu dandeessan beekamu. Egaa taasisan qalqallaa san miidiyaa irratti qalqallaa kan arganii xiqqoo waa biraan seen keessa koo immoo akkuma sanatti jira jedheen. Ookee haa ta'u. Gaaffii si gaafadhu kana sobuun hin danda'amu. Qaxixaanaa deebis irra naa darbe wanti jedhamu hin jiru. Jaalalli si qabee boossee beektaa? Mimmaan buufteef? Jetteef? Maali? Akkoo gizanii na jaallatu ani jaalladhuun ture yeroo ani immoo bakka iddoon isaanitti beekamee jaallachuu jammaru addaan baanee bakka achiin nan bo'e. Mimmaan arjaafteef? Maal kam jettee boosse? Agarsiisuu hin danda'u. Isuma dhugumaa mimmaan buustee boossee dhimmichi? Baay'ee garaas nyaatee moo? Jira ammaas? Amma wajjin jirtu? Erga adda baanee waggaa tokko geenyeera. Inni liqee? Miliqee. Kan biraa baafatee jira moo maanni? Isaan bara. Aqabamu? Du'aa itti goonu? Dhaafu? Dhugaa. Maali? Na keessaa ba'eera. Gootee? Gaaffii si gaafadhu tokkoffaa sobuun hin danda'amu. Lammaffaa dhoksuun hin danda'amu. Kana deebisuun danda'u jechuun hin danda'amu. Carraa namoota bebbeekamoo wajjiniin irbaata nyaachuu wal arguu faatu argatte eenyu wajjiniin irbaata nyaattu? Nama wajjin irbaata nyaachuu danda'u namoota bebbeekamoo keessaa Dr. Abiy Ahmed Ali to wajjin carraa argadee wajjin irbaata nyaadhee jaalala isaaf qabu toon itti madhee
Baay'ee natti tola. Baay'ee waan biraa miti. Jaalaluma isaaf qabu waan biraa miti. Fi jaalalli uummanni kun isaaf qabu. Gootummaa isaa hojii isaa misooma isaa itti himee baay'ee natti tola jechuun barbaada. Okay. Harka fuunee akkam? Nagaa galata rabbii. Wallahi jedh. Wallahi nagaadha. Okay. Gaaffiin si gaafadhu. Daarektii dhumanaa deebistaa. Yoo deebiste badhaasa qabda. Maqaa kee irraa kaana maqaan kee eenyu jedha? Bona Imar Fuad. Maqaan kee sirrii noo? Fuad Ali. Maqaa Neemaariin maaliif moggaafatte mi'atti jalqaba irratti? Deeggaraa Baarseloonaa waan ta'eef. Neemaar Baarseloonaa jira maam? Baay'eera garuu yeroo sanatti waggaa torbanadhaa Baarsaa keessa taphata waan ta'eef sababa isaa Neemaar jedhee moggaafadhe. Namni Neemaariin malee Fuadiin nan beeku. Amma eessa jira Neemaar? Amma Saudi Arabiyaa jira. Amma yeroo kana? Ilaal keessa jira. Amma moo? Sa'aatii kana Al-Hilaalin taphataara? Al-Hilaal keessa taphataara. Ari'ameera nageenya jechuudhaati. Oo ari'ameera? Wallahi kaleessa ari'ame. Wallahi nageenya sii kana laa. Wallahi. Wallahi ari'ameera. Waggaa meeqa taa'ee birrii kana hunda zarafee mana viillaa sana keessa taa'ee Guyyaa tokko hin taphanne garuu. taphatee goolii tokkitti galche. Nama akka nama qaama gaafachuun kee bataame yasaasinaal. Baay'ee nama gaddisiisa maqicha balleessi. Egaa seenaan hin baddu. Seenaan hin baddu kaa. Seenaa baay'ee qaba waan ta'eef. Tole gaaffii gaafadhaa. Carraa namoota beekamoo wajjin irbaata nyaachuu osoo argatte filadhu osoo siin jedhamee namoota beekamoo keessaa eenyuun filatta? Taayyee danda'a. Okay. Taayyee faana nyaattaa? Wallahi. Maaliif taayyee filatte? Nan jaalladha kaa. Maal isa jaallatte? Bakka waan hin jaalladhu fotoon argee nama osoo argee taayyee dandaati. Okay. Baay'ee gaarii. Obbo Taayyee danda'a. Viidiyoon kun yoo isin qaqqabee Neemaar Fuadiin akka irbaatan affeertan manumaan gaaffii isin gaafannaa galatooma. Gaaffiin maaliif ka biirootti dhufe jettanii na gaafachuu dandeessu maaliif guyyaan irraa guyyaa hiriyootaati. Hiriyoota qofatu gaafatamaara. So waan isaan keessa darban hojiin gaafan. Maallaqa moo nama si hoyyasiif? Maallaqa moo nama si hoyyaa? Namuma hoyyaa. Ammaalan si fayyada abbaa koom. Yaa ugaa maallaqni hin dhufaa miti guyyaa isaa. Yoom dhufa ka biiroo? Akkas jennee mataa irra qabu. Injiru maallaqni dhufaa jiru. Hin dhufe nee gaara. Hin dhufa jennee makaraa eegaarraa. Yoo viidiyoo kana arge akka dhufu ergaatti dabarfannu. Maaliif yoo viidiyoo kana argite adaraa kottu. Yaa maallaqaa. Baay'ee si eegne. Baay'ee abdii guddaadhaan si eegaa jirra. Maal eegdaa? Miti? Amma fakkeenyaaf Kawusar lubbuu tokko qabda miti? Lubbuu tokkitti qabdu sana irratti lubbuun biraa lubbuun lammaffaa ho'itu qabaatte aalii kee keessaa kan hin taane nama biraa nama du'ee jiru lubbuu kee lammaffaa sana kennitee fi du'aa kaasuutu danda'ame eenyuun du'aa kaasta? Aalii koo kan hin taane rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Baay'ee gaaffii kana namoota danuu gaafannee namoonni danuu kaanuu deebisaa jiru. Mee hiriyoota kooti baay'een isaanii kanarra gaafataa jiru Kawusaris namoonni biroo ammallee deemee gaafadhu hiriyootuma kiyya mee itti fufna gaaffii biroo. Okay. Nama lubbuun hin jirre. Nama lubbuun hin jirre. Nama lubbuun hin jirre maatii kee keessaa kan hin taane maatii keetiin ala nama lubbuun hin jirre keessaa utuu lubbuu lama qabaatte lubbuu tokko eenyuuf kennita? Lubbuu tokko eenyuuf kennite eenyuun gara addunyaa kanaatti deebista? Ergamaa rabbichaati. Sallallahu alaihi wasallam. Addunyaa kanarraa namni isaan nu caalu hin jiru. Ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbichaati alayhi salaatu wassalaam. Amma jaalallee qabdaati? Maatti goota? Maatti goota. Akkuma namni itti waamama namni itti godhu. Namni maalti godhame jaalallee isaatti? Ayi suu. Aafuu? Naadha. Okay. Amma ati lubbuu tokko qabda miti? Lubbuu tokko malee lubbuu lamatu qabaatte fira kee kan hin taane nama biraati lubbuu kee lammaffaa sana kennitee nama du'e sana du'aa kaasuu dandeessitu siin jedhame eenyuun du'aa kaaste? Hambi tuna nama Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isaaniin du'aa kaasta? Isaaniin du'aa qabachuu danda'a. Namoota beekamoo jireenya isaanii keessatti successful ta'an Ingiliffaan dandeessanii successful jechuun maal jechuudha? Oromiffaan natti mee. Successful jechuun namoota milkaa'ina guddaarra gahan namoota jireenya isaanii keessatti milkaa'ina guddaarra gahan osoo jireenya amma jiraataa jirtu kanarraa kan isaaniitiin jijjiirradhu kan geeddaradhu siin jedhanii kan eenyuutiin geeddaratti? Mansuur Jamaal. Mansuur Jamaal. Maaliif isa filatte namoota keessaa? Nama amala qabeessa. Nama baay'ee nama kabajudha. Erga itti siqee argee jechuudha. Kanaafuu namni yeroo milkaa'u nama milkaa'u hafee akka kootii karaatti hafe kanas tuuffachuu dhiisuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Kanaafuu carraa tuu jijjiirradhu siin jedhanii kan Mansuuriin jiree jijjiirra. Mansuuriin jijjiirradha. Maaliif amalaa wajjin bareeda qabeenya illee. Mansuuree
Please jireenya isaa jijjiiratu jireenya isaa jijjiiruu dadhabu suufii lamaaf shittoo afur naa ergiif billaalee. Garuu kan caatii naan kennine wala girreerra. Mansuur dirqan kusi kakkabeera inni amanna. Gaaffii biraa si gaafadha. Lubbuu lama qabdaa jennu ati. Lubbuu lamaan qabdu sana keessaa tokko nama du'e haalii kee keessaa kan hin taane du'aa kaasitu jedhame tu danda'ame eenyuun kaas taati. Maal akka ta'e beektaadha. Ani akka kan kootti namni yeroo baay'ee gaaffii kanaas illee gaafatamaa nullee gaafataa turre. Ansi jammar nama du'e akka ka'uun barbaadu. Maal? Namni du'e akka ka'uun barbaadu. Rabbi maaf ajjeese ammaaf akka inni deebi'u barbaadama. Kanaaf iyyuu hin kaasu jedheenni. nama tokko kaasuun barbaadu. Taaciisu? Aciisu. Rabbi waan ajjeeseef beeka waan ta'eef nama hin kaasu barbaadu qabu. Obser nama meeqa jaalala si gaafatee beeku? Lakkaa hin beeku dhugaatti. Keemmoo kuma 17 kan ka gurbaa sana. Moo maayinni? Nama meeqa si gaafate? Lakkaa hin beeku garuu namni jaalala gaafatee ta'uu danda'a. Okay. Lakkoofsaan hammana jedhee himuu hin danda'u. Ati moodeeliidha sirba ho'i keessatti moodeelii taatee hojjetteetta sirba Iskindirii? No, Zainumaa. Ati moodeeliidha sirba Zeenumaa keessatti hojjetteetti sirba sana irraa ilaalee namni gaaffii jaalalaa si gaafate jira jedhan dhuguma muso. Dhugaadha garuu waan jaalalleen qaba waan ta'eef fudhachuu hin dandeenye. Dubartii tokko maal jettee amansiifattee fuuta ture tufuuchuu ta'e. Tufuuchuuti. Tufuuchuuti wanti jedhee eenyu amansiisu. Banuuti janaa kanallee hin beeku ati abdi. Ilaa ani hin taane sin jaalladha. Si wajjin jiraachuun barbaada. Sin kayyanu sirratti dubartii biraan dabanu kan itti jaan argaa jibbisu masaanuudha. Kanaafuu kottu aniifati bultii ijaarrannee ilmaan horannaa. Amman addunyaa kanarra kanaan achitti wanta beekeen jana janu hadha akkanatti qophaa koolaa dhaabbadhee akka muka hanxaxiidhaafuun koo sababiin jana janaa wallaaluuti. Maaliif namni sobas hin danda'u. Maatoo jaalallee qabda jechuudha geera. Wallaahi hin qabu. Maali? Wallaahi rabbiin koo shaayii tokko hin qabu. Hin barbaanne moo maayin? Dubartiin nan amantu. Maali? Hin qalladaara itti san boo'ee mimmaanii kifadhee sin jaalladhee algaara ciisee kan galadhee boo hin qalladdaa ati naan jedhu. Ati ma lubbuu tokko qabdaa? To lubbuun lamaffaan ekistiraan lubbuu lamaffaan sii kenname nama addunyaa kanarra lubbuun hin jirre deebisii hin jiran eenyuun deebiste? Alikoo keessaa moo No erga aalii keetiin ala jechuudha. nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam. Isaaniin deebista? Maasha Allah. Ati hoo isuma dhuguma namni jaalala si gaafatee beeku jira? Jaalala namni na gaafatee beeku jira. Nama 13 akka hin jenne akka namicha sana. 13 illee ta'uu baatu namni jaalallee amma jaalalaaf na gaafate jira garuu isheen na gaafate sana ani immoo hin jaallanne akka carraa ta'e isheen akka dhadhe immoo na didde waan isaan beeku. Jaartii fuutettaati? Fuudheen ture naniik. Maaliif hiikte? Naan buluu didde. Akkam? Humna kooti ol taate gaa. Maaliif? Fakkeenyaaf haadha manaa jechuun kabaja dura kabaja miti kan haadha manaa tokko irra dhiirri tokko fedhu waan dhoowwatte gaafa dhiiftuudha. Waan ati seera siisana gaafasiin guuteedha. Sanaa ol taanaan immoo dhiisuun sun haadha sinuma. Kanaaf dhiifte? Maal sitti goote yoo dandeesse nutti mu dandeesse? Na caqacaqxe. Akkam? Manni yoo nagaan taane haalli sin bada waan ta'eefi manni nagaa dhabe ennaanan bakka nagaa dhabe sana keessaa baasee jireenya koo keessaa jechuudha. Amma uffachuun barbaadda? Gara fuulduraatti. Dubartii akkamii jaallattaati? Magaala. Magaala akkamii meenuu ibsisaatiin umsii waan akkamiitu ta'e jaallatta? Magaala mudhii qalloo kan yeroo mana kana keessa deemu manni kun hin raafamu jechuudha. Jechuun maa doozariidha manni maa raafama ree? Jechuun egaa yaani nan jaalladha. Mana raasuusi? Jechuun yeruma fuuldura koo deemu lazzaawwee jira kan fuuldura nama gangalatu. Sakkasii kana bakkee iyyuu turuun jaalladhu yooftuu sakkasii argadhe nan fuudha. Isa kanaa ofiif kan laqattamu gaa'essaasii ba'a. Amma Dr. Kabiroon guyyaan du'a keetiitu sitti himame. Guyyaan du'a keetii sitti himame guyyaan mana qofatu jireenyaaf si hafitu siin jedhame maal goota? Maaltu jira gaa tokkoffaa yaaduudhaan dhumaa lammaffaa immoo jechumaan toobadhee mataa kanas haaddadhee dawrii uffadhee masjiidatti galuudha. Masjiidatti galuudha. Masjiidatti hangalaa. Yaa gaa hojii ofii lakkaa'uudha ammuma as teessee hojii kee lakkoofsee toobachuudhaan jedha. Akkanuma godha malee waa biraa maal hin godha. Kanaaf amma ilmoon namaa kuni ituu guyyaa du'a isaa beekee badii isaarraa of eeggatetti yaadda? Utuu guyyaa du'a keetii beekteeti
baay'ee carraanati badii keerraa of eeguuf gara rabbii deebi'us baay'ee guddaadha. Ji'a addaa duuta suusiin jedhameeti amma waan baay'ee dhiifta. Waan baay'ee toobatta. Dorgommii fiigichaa jirta amma fakkeenyaatti atileetiidha. Ituu fiigicha fiigaa jirtu jalqabarra jirta. Al tokkitti qofa deebista gaaffii kana. Al tokkitti qofa itti deebista. Ituu fiigicha fiigaa jirtu ati jalqaba tokkoffaarra fiigaa jirta. Inni lamaffaa duuba keerra jiru dhufee yoo si durseetu meeqaffaarra taata? An jalqaba fiigaa ture. Nan gaafatiin gaaffii. Malsa bichaa? Tokkoffaan ta'a. Akkamitti tokkoffaa taata achi? Look. Tokkoffaa irratti hin jiru dhufee na dursaara miti. Inni lamaffaa jiru dhufee si durse. Tokkoffaa akkamitti taata reegaa? Si dursee hoo? Na dursee malee tokkoffaan bareega. Gaaffiin isaa warri koomentiidhaan deebisaa. Abbaan diggaa kun gara fuulduraatti ara guddatu maal ta'uu barbaada? Abbaan diggaatu gara fuulduraatti tujjaara ta'e miskiina gaa walitti qabadhee isuma dhugaan siin jedha sobaa miti laa kun yaada koo sammuu koo keessa jirudha. Wajjiniin taa'ee akkam barbaade caraanee iyyee akkam barbaade mirga kan jedhamu wayii jedhamti. Maaliin mana kiraayitti nazaba maal beektaa? Sagalee kee qaqqabii akka hin namaan haasa'u hin jiru diggan iyyitaa. Waa danuun irra kee karaa kanaan qaqqabdee naasoftu walitti qabadhee nama akkanaa wajjin jiraachuudhaan waa tokko fedhii biraan qabu. Namoota addunyaa kana keessa jiran namoota jajjaboo jireenyi isaanii sirriitti milkaa'ee fi jiran baay'eetu jiru. Jireenya kee amma jiraataa jirtu kan isaaniitiin wal jijjiiru osoo isin jedhanii kan eenyutu wal jijjiirta? Alamuddin. Alamuddin. Eenyuun Alamuddin? Sheek Alamuddin maaliif isaaniin filatte? Maaliif isaaniin filatte? Bakka akka isaaniitiin hin jijjiirradha. Jechuun jireenya isaanii akkamitti barte isaan bariyoona sukkaara qabu, dhiibbaa dhiigaa qabu, kulaalitii qabu, coggaarraa qabu waan akkana afaan barbaaddaa kan isaanii. An kan isaanii dhukkuba isaanii hin barbaanne. Dhukkuba isaanii jennaan. Dhukkuba isaanii jennaan. Birrii waan isaan qabanu jireenya isaa milkaa'aa qabanu jedhee malee. Dhukkuba isaanii jennaan. Abdiin maal jaallata addunyaa kanarraa? Wantani baay'ee isaa jaalladhu jireenya koo keessatti namoota harka qalleeyyii tun qabaadhee yeroo hunda deeggaruu ni danda'e. Fudhataa ta'urra tun nama kennu ta'e baay'ee na gammachiisa. Hundaa olitti. Rabbi nama qabaatee kennu si haa godhu. Dubartii tokko janajjanii amansiifadhu tootiin jedhanii akkam goote janajjantee amansiifattu? Jechuun inni kun kan mistira qobaataa saama hoo? Qobaataa saama? Waan qobaati hoo iccitiidha kun? Feesbuukii sooshaal miidiyaa hunda qabda gaati. Feesbuuk Instaagiraam irratti feemasiin guddaan eenyunni? Kiristaanoo Roonaaldoodha. Okay. Isumaan shakkaa yeroo tokko dhaga'een ture. Okay. Tiktookiidhaan hoo? Tiktookiidhaan ammoo Kaabilem. Okay. Baay'ee gaarii. Yuutuubiidhaan hoo? Yuutuubiidhaan Mr. Bidha. Beast. No Beast. Mr. Beast. Yeah. Mr. Beast. Okay. Akka Itoophiyaatti Feesbuukiidhaan tokkoffaan eenyunni? Akka Itoophiyaatti Feesbuukiidhaan tokkoffaanii Abiyyi, Dr. Abiyyi. Baay'ee gaariidha. Abbaan manaa kee ergaa ol fuutanii kaatanii utuu dubartii biraa sirratti fuudhee masaanuu fuudhe ni eeyyamtaafi? Abbaan manaa Kawusar viidiyoo kana sirriitti ilaalinatti fuutu masaanuu siifan eeyyama jetteetti waan ta'eef ammarraa kaasi gaafuma sargii keessanii lama fuuchuu dandeessu. Hin eeyyamtaa? Deemuu isaarraa? Deemee dhufuu isaarraa? Fuudhee taa'uu sanaa wayii. Akkam deemee dhufuu yeroo? Jechuuni? Hatee deebi'u irrachuudha? Hatee deebi'u irraa fuuteetuma garaa tokkoon haara galfachuu wayyaa. Kanaafuu okay. Baay'ee gaaffii namoota hedduuti. Maaliif masaanuu eeyyamoo wayya namni jalaa badura miti? Dubartoonni dhaggeeffadhaa waan kana. Aqwaamiin kee bareedaa, dhaabbiin kee bareedaadha. Jaalalli meeqa qabdaati? Ammaaf ishee tokko gaafataan jira garuu danuun gaafadhe naan milkoofne. Maaliif? Gurraachina koo kan adda bareen fakkaata.
Garuu tokko mulan jaallataadha maaliif tokkoon qaba ammaaf. Tokko jechuun amma dhaggeeffattoota keenya tokko hidheetuma beekalaa jaalallee isaa hundaanii isii kanaan isi qofadha isii sanaan isi qofadha kanaafuu isiin ana jetti isiin sunis ana jetti inni garuu tokkittiidha tokkittiin sun kalarii isii hosi gaafanne isii magaalayotti isii diimtuutu aarte waan ta'eef isa keessan gallu addunyaa kanarraa eenyuun baay'ee dinqisiifatta. Addunyaa kanarraa maal keessaa fakkeenyaaf weellistoota keessaa moo addunyaa kanarraa nama tokko dinqisiifadha gama roga kamiinuu nama sana eenyutuun qixxeessu tun argadheeyyuu baay'een jaaladha. akka addunyaatti Kiristaanoo Ronaaldoo. Waaw. Kiristaanoo Ronaaldoo baay'een jaaladha. Maaliif Nama addunyaa kanarraa dinqisiifadhu isa. Miti? Nama barakkataatis waan ta'eef kanaaf hin jaaladhu. Amma guyyaa tokko nama beekamaa nama baay'ee jabaa tokko faana affeerraa laaqanaa yookaan irbaata nyaadhutu siin jedhanii eenyu wajjin nyaatta eenyuun filatta? Lammaa. Eh? Lammaa. Lammaa afaan dammaa moo? Hin jaallattanii? Obbo Lam Xaaliyaanitti ergina mucaa kana irraa irbaata jinnaa nyaadhaa. Pirezidaantota Oromiyaa bulchan naa lakkaa'ime. Pirezidaantota Oromiyaa bulchan. Isaan jalqabarraa kaasi. Lammaadhumaa kaasee hin beeka mana sanaa achi hin beeku. Ijoollee umuriin gochuufi. Lammaadhumaa kaasee hin beeka Lammaa Shimallis. Kan jarma kana Lammaadhi. Lammaa Shimallisi? Maa? Waa xiqqaate Muktaar Kadir irraan fattaasi? Ahaa mucaa biyya keenyaati iyyuu. Okay. Pirezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa naa lakkaa'a. Isaan jalqabaa eenyu taanee sirriitti himaa Junaayid Saadoo jira. Sana booda gaa Muktaar Kadir jira. Lammaa Magarsaa jira. Shimallis Abdiisaa jira. Namoota laman dhiisee isaaniin immoo isin koomentii jalatti nu barreessa. Nama beekamaa addunyaa kana irra jiru keessaa guyyaa tokko wajjin irbaata nyaattu sin jedhan eenyu wajjin nyaatta? Dr. Abiy. Maaliif barbaaddeessa? Nan jaalladha. Baay'een nama Dr. Abiyyiin hin jaallatta. Dr. Abiy nama danuu jedhe waan kana. Nama sadiitu jedhe waan kana Dr. Abiy bakkuma tokkotti walitti qabi. Anis kaameraamaanii koos si jaallanna irbaata nu affeeri shari Allah. Qaama kee keessaa bakka kamiin jaallattati? Qaama koo keessaa rifeensa mataa kootiin jaalladha yeroo baay'ee. Rifeensi mataa kootii baay'ee nama rara. Ganama yeroo ga'u foddaa dura garee fuullee qabadhee rifeensa mataa kootii ilaalladha hunda dura filachuu isaaniitti tola rifeensi mataa koo baay'een jaalladha. Okay, amma fakkeenyaaf Neymar kun lubbuu tokko qaba miti. Lubbuu tokko itti qabdu kanarratti lubbuun lamaffaatu lubbuun keetu lama ta'ee fira kee kan hin taane aalii keetiin ala nama tokkotu du'aa kaasii lubbuu kee kana tirfii sana kenni kaasedhanii eenyuun kaasta? Hacaaluu. Hacaaluu Hundeessaan kaasa. Hacaaluu Hundeessaa kaastaa? Hin jaallattaanii? Sirba isaa keessaa kamiin jaallatta? Sirba isaa keessaa ishii kololanii koon jaalladha. Mee jedhee? Kololaniisa ni maraatee wal'iisaa kan jettu san. Mee jedhee? Hin bareeda sagaleen kee. Kololaniisa. Bilikisee koo yaa marartuu koo eenyuun maraatee wal'iisaa. Garuu sirba Hacaaluu kololaniisaa eenyuun maraatee wal'iisaa jetteetta? Maaf dhiifteen gaa warra kee? Warra koon kololoofte ka. Kololuu beektaa? Hin kolkoloofte. Hin kolkoloofte ka. Namoota beekamoo addunyaa kana irra jiran keessaa nama jireenyi isaa successful ta'e jireenya kee amma jirtu kanaan wal jijjiiratu jedhan eenyuun jijjiirta? Kiristiyaanoo. Ronaaldo. Maaliif jireenya isaa filatte? Jireenya isaa waan filatte. Jaartii isaa si mararte? Lakka akkasii osoo hin taane jalqaba irratti maqaa fi eemmisummaas yoo ta'e maqaa guddaa qaba. Dandeettiis dandeettii guddaa qaba. Kan sadaffaa immoo qabeenyas qaba. Qabeenya isaas immoo karaa gaariitti itti fayyadama. Akka taphattoota biraatii miti. Kanaaf jireenya isaa nan jaalladha. Nama kuwaasii illee ilaalu yoo kuwaasii ilaalle Kiristiyaanoo baay'een dinqisiifadha nan jaalladha. Artiistota bebbeekamoo biyya keenya keessa jiran keessaa kan waa'ee Jimmaa sirbee artiistii afur maqaa nama. Artist Xilawuun Gassasee. Sirba maal jedhu? Sirba Jimmaa kan sirbicha illee afaan Amaariffaatiin. Inni. Haadha Faaris Faaroo Beenin Bunaa. Okay. Katamaa Aggaaroo. Aggaaroon immoo biyya godha walte. Tokko lamaffaa. Geetis Maammoo. Geetis Maammoo. Hacaaluu Hundeessaa. Gibee Gaman jaaladhe Sanyii Mootii. Nafisaa Abdullaaqii. Isheen Jimmaadha ishee miti kan biraa. Niwaayii Dabbabee.
Kam jijjiru baay'ee artiistota waa'ee Jimmaa sirban keessaa baay'een Taaddalaa Gammachuu sirba afuruma meeqa baase yaami oftuu nadhiyaa walalaa natti kaaddu dammaa yaa jaalalaa jedhee jira. Achi immoo kan sirbi baay'ee sirboota Jimmaa ba'an keessaa kanan baay'ee jaalladhu kan Qamar Yesuufi kan Qamar Yesuuf garaajana murtee nanaa'e Aishaa Qalloo hinyaaddu nan gogsaa nanaa'e Aishaa Qalloo garaana irraa murtee nanaa gubannee maal walii taana sirba akkasii faatu ba'e suuraala tuffattee jirtu kuni Tuppaak jedha. Maa inni Tuppaak jechuudha? Weellisaa. Weellisaa biyyeessaati. Weellisaa qofa osoo hin taane qabsaa'aa uummata gurraachaa. Nama Gaambeellaati moo? Nama Gaambeellaa miti yoo inni Afriikaawidha. Ameerikaatti dhalatee guddate. Uummata gurraacha kanaaf falma. Yeroo baay'ee weellisaa qofan jedhamu. Egaa qabsaa'aadha jechuun danda'ama. Tuppaak eenyu jedhama? Hin beeku. Tuppaak Shaakur jedhama. Shaakur jedhama. Mee amma eessa jira? Amma du'e. Maaliif du'e? Waggaa baay'ee lakkoofsee eega du'e. Maaliif? Hin ajjeesaniisa. Maaliin? Sababa siyaasaa galaafatame xiyyiitiidhaan. Xiyyiitiidhaan umurii isaa meeqatti galaafatame? Umurii 25tti. Seenaa isaa baay'ee beekta jechuudha. Mee sirboota isaa keessa tokko nuu jedhe. Hin beeku. Dhaggeeffadha malee. Ingiliffa hin beeku. Firooma siin qabu. Ingiliffa kana firooma siin qabu. Firooma siis takkaan barbaada. Akkamitti bartee qabsoo ta'uu isaa sirbisaa? Afaan Oromiffaatti hiikamee jira. Afaan Amaaraatti hiikamee jira seenaan isaa. Kanaan hin baradhe. Kanaafuu Tuppaak Shaakuriin baay'ee jaallatta. Baay'ee jaalladha. Nama dinqisiifadhuudha. Nama qabsaa'ota gama aartiitiin gama raappiitiin jiran keessaa tokko isadha. Albama baay'ee hojjetee sirboota qeenxeellee hedduu hojjetee umuriin isaa waan baay'ee hojjechuu danda'utti akkuma artiista Haacaaluu Hundeessaati kan inni galaafatame. Yaa itoo sagantaadhaa tokko bakkeetti rasaasa afuriin rukutanii ajjeesanii. Namoota beekamaa tokko waliin irbaata nyaadhu suushii jedhanii eenyuun nyaatta? Kophaa nyaattaati. Mootii Turkii. Oh! Erdogan. Rasiib Xayyib Erdogan. Isa wajjin nyaatta? Isa wajjin hin nyaadha. Anis ati sol beekna. Militarii baay'ee murteessaadha. Dargaggoota keenya magaalaa keessa naanna'an kan otoo hireen militarummaa leenjii fudhachuu qabaatanii bareeda moo bareeda miti itti yaadda? Baay'ee bareedaadha. Baay'ee namni kamiisaa jechuudha. Olitti harree erginu? Haraqanu arganu ni jira. Ayyee gaaffii nu faana taasiste galatoomsi ilaalee gaaffii ciccimaa baay'eetu jira. Garaana nyaatte galatoom ilfaadha. Artiistota keenya keessaa eenyuun baay'ee dinqisiifatta? Nama jiru keessaa? Nama jiru keessaa Bulloo. Bulloon eenyuun ijoo? Eenyu bulloon? Yoosaan. Sirba isaa maal jedhu jaallatta? Bulloon garmaamuu tola. Maamana hidhaa oolaa seeruun jaalladha baay'ee. Gaaffii xumuraa tokko si gaafadha. Otoo guyyaa sadii biyya kana bulchisiin jedhame maal goota? Guyyaa sadii biyya kana bulchisu naan jedhanii. Akka yaadatu gurgurtee dirshaa keenya nuu qooddanatti fakkaataan. Lakkii guyyaa sadii bulchisu naan jedhaniiti. Maalin godhan? Akkanuma cinqamaara namni danuun. Laa wantichi sirriidha. Akkatti mootiin biyyaa rakkate. Hangaafii kana deebisuudhaaf utuudha wantichi waan ta'u miti utuma ta'eetii isa jedhan dhugamti. Jalqaba irratti gaafii Oromoon keenya kun irratti wal komatu kanan deebisaa. Hin deebiftu Kabiir. Akkamitti naan jedhi. Waanuma inni barbaade beemee godhaa jedhaniitumaan carraa kennaafi. Maa sana booda soo gaaffii kaasuun ni sooroma. Lammaffaa immoo wanti baay'ee waan akkanaa irratti bicuwaan komadhu yoo jiraate waa'ee hijaabaa wal qabee yeroo danuu waan akkanaa taasifama. Rakkottii kana fa'aatu jaraa fureetii dasina jedha. Mootummaa ta'uun barbaaddaa? Gara fuulduraatti Mansuur Jamaalitti aansee